maani wanti sun hagam mana hojjetani ooyilaan hagam mana rabne minaan alaa hin guuramne minaan siis hin haamamne maal fayyada ijoollee maas maal taate namta'e maal hojjeti ijoollee maas sun wanti maas sun hojjetu maani hagam maalitti guyyaa tokko guyyaa wanti mana hojjetamne maani aboo maali kanatti natti himteerta kana nama bilbila faatti gochuu barbaadde waa maani rakkoon kan maal barbaadde apa mana lagi assalamualaikum tapi ini uang kan nama ada uang kan ini lagi ini itu pernah nanti ya aku masih kama kita lehmi bila sihir watak ke kaidah tinggal nanti kita bisa nanti udah malam pada man seti woi itu anak sih ku yo wal kursi karena tuh wal depan Rabbi ini jalan tak Nulle mo waan gaarii karaa gaariirratti wal deebisuu qabna malee kanuma kaamillee kan karaa gaariirratti wal deebisuu qabna. Natti nu barbaadde deema kadhatti bitee haraama ta'uu natti himtani. Haraama bara kana. Ayyee haraama taate dhugaa jirti. Halaala taate dhugaa jirti. Nagaadde. Arjinni rabbi kullaa jedha. Inni nama azaan itti bahe dhugaa baate. Waamani waamamu baatan ajjin rabbi as dhaabate dhaabatu baate qalbiin namaa hedduu ilma namaa wal qabte jiru. Kanaaf aalimaan namni diin bira jiru namni sheekaa namni waa'ee diin kanaa beeku nama bakka jirutti deemee barbaade waamee waamicha gochuuf gara diinii gara amantii akka dhufan gochuuf bakka du'aatitti bakka cidhaatitti bakka ilmi namaa wal ga'u hundatti deemanii daawwaa godhuu qabu. Kanaafuu deemee ilma namaatti bakka jiru haraama wanni kun maasiyaarraa fagaata wanni kun haraa waan akkana dalagaa deemee ittiin gorsa gochuutu jiraata malee fakkiin inni waa qabanni ibaadaa masjiid mukkama keessatti goonu masjiid mukka keessatti daawwaa goona jechuun illee hin bareedu. Kanaafuu namni hundi bakka hundatti bakka arge hundatti Nasihat, yo arge kararra nasihat wanni kun nasihat jedhe nama raaduu qabu waan jibbamtu hundarra nama fageessu qabu nama dinniinu qabu. Kanaaf deemee bakka jiru ilma namaa daawwaa jedhu nurra jira. Ya nur al-aini Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Natti nu barbaadde deema kadhatti bitee haraama ta'uu natti himtani. Haraama bara kana. Ayyee haraama taate dhugaa jirti. Halaala taate dhugaa jirti. Seni daa sheek har'a wanti irraa nuu himtan yookiin immoo wanti irraa akka nuu haasoftan barbaannu keessaa miidhaa yookiin rakkina sigaaraan fiddu akka irraa nuu haasoftan barbaannu. Wanti biraa tasuma yookiin wanti daawwan biraa tasuma waan hin barbaanneef miidhaa sigaaraa qofa akka irraa nuu haasoftan barbaanna sheek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ولا تلقوا بأيديكم إلى التحلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. لكي ركو سيجاران قبل أسنتاني أنا فايدة إسي فايدة سدي أكا قبل بيكاو توقفا نمني سيجارة دوغو دفين دولو لما فا سارين إسنياتو سدفا هاتون إسلاناتو kana jechuun dafeen dulloomu jechuun bakka dullummaatu hin gahu yoo sombi isaa tuqamee aara sijaaraatiin du'a jechuudha. Lammaffaa saree isa nyaatu jechuun yoosuu dadhabee uleetti hirkifatee deemuu waan jalqabuuf sareen nama ulee qabutti hin kalooftu jechuudha. Sadaffaa immoo halkan guutuu qufa'aa waan buluuf hattuun namichaan hin rafnee jette mana isaa seenuu hin dandeettu jechuudha. Siif deebi'ee natti fakkaate. Yaada kiyyaatti. Jannata keessa wanti hin jiru jaani? Jannata rabbii keessa wannummaan hin jiru. Inumaahuu waan ijji namaan argin, waan gurri namaa hin dhagahin, waan qalbiin namaa hin yaadintu jannata keessa jira dabalataan inumaahu. Egaa wanti hin jiru ta'e jannata keessa sigaaraan jirti. Sigaaraan hin jirti garuu ibiddatu hin jirre jannata hin qabsiifatta.